hojjetaa waan turtaniif. Atis immoo kana noo jechuu qabda la baay'ee waan tokkon sitti hima. Bakka noo jechuu qabdutti noo jechuu qabda. Bakka itti amantee waa dubbatuttis tole jettuusis itti amantee tole jechuu qabda. Biqiltuu ka gadhiifte sooshaal miidiyaa kan ishee irratti waanuma kana dura hojjetaa turtanidha. Ka gadhiiste hojii keessan itti fufuu qabdu. Dooktor wajjiniinis immoo haasoftanii rakkoo keessan furachuudha kan isin qabdan. Emeenuu furtaastii akkuma jettu kana baay'ee ijoollee fidee dhufuu ta'u amma baay'een deebi'an. Ayyee rakkoon hin jiru biqoon dhugaa dubbachuuf anatti ilaamooni anatti kan natti tolu ummanni walaloo keenya bare akka walaloo keenya hin dhabne tokko lama dooktoriinis dhabuun fedhu walalichas dhabuun fedhu sii galee haala kun lamaanitti ta'u wa'ii haala kun lamaanitti ta'uu qabu wa'ii irratti utuu walitti nu fiddanii baay'ee natti tola. Ayyee rakkoon hin jiru maal abbaasa walitti immoo sinin araarsina biqoonis garuu viidiyoo kaasiin jedhinaan amma xiiqii dhiisa. Viidiyoo barii amma miira keessa galte barii biqiltuunis durna kabajjitu takka waan akkasiinaan hin jettu turte akkamatti waan akkasiinaan jetta jettee kaatee atumti mataadhaan dhaabbadhu naan jette takka waan akkasiinaan hin jettu miira keessa galte. Okay. Shakkiitu gaafas. Isin wal bira hin jirtanii waliin argitanii? Waliin arginu bar. Walirraa affachuu kana dura wal argitaniitu takka qaamaan face to face. Andugaa tasumayyuu hin argine. Hin argine. Biqiltuu faana wal argitaniittu? Nama tokkoon waliin argine. Siqaayii keessa jirta dhugaa rabbi. Miskiina miti dhugaa miskiina bara. Waaqi. Anatu miskiina miti. Laal ammallee jechuudha. I think asumarratti wal bartanii miidiyuma hawaasaa kanarratti. Eenyuun biiftuudha ammoo? Lamaan jaraanu biqiltuu asumarratti barte ayinaa'u natti himteetta. Biqiltuu asumarratti biiftuu gara feesbuukii wal barre. Achis ta'u miidiyuma hawaasaa irratti. Suuraa of jalaan qabdu gaafas suuraa tokko of jalaan qabdu. Gaafas. Jechuun suuraa namni bar waa ilaalee ijaa kan wayirraa qabamutu jiramti. Yaa dhugaadha. Nuummoo akkasumaan callifnee utuu walii barreessinu booddee haaluma kanaan walirraa qaqqabamaa deemne malee jaalallumaan walitti dhufne jechuu barbaadeetanii garuma miidiyaa hawaasaatiin. Amma maal seete rakkoo nama baay'ee kan ta'e beektaa? Ilaali. No way isin waan keessanillee ta'uu dhiisuu mala. Muuxannoon qabuu fi waan kana dura namoonni haasa'an irraa ilaali yeroo dheeraa almost waggaa 4 waggaa 4 ol yeroo jaalalaa irra hojjechaan ture. Hin beektaa jetti namni ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus distaansiin kan wal jaalatee jirus miidiyaa hawaasaa irratti kan wal barees qaamaan wal argee wal barees waa baay'eetu jira. Even in my life jireenya koo keessatti anaanuu wanti mudate jiraachuu mala. Jaalaltii laali namni tokko beek yeroo baay'ee amma nuti miira keenya hordofna. Sammuu keenya akkuma dheengadda siin jedheera waan baay'ee kaasnee dheengadda haasaa turre garuu ati mee ofi dhamaatee kiyyaanan milkaa'aa jettamoo jaalalti kennaa rabbiiti jettee sammuu keetti himta. Dhugaa dubbachuuf jaalalli kennaadha. An dhamaa'eef hin milkaa'u. Yoo wal gite kennaa yoo achi nuu kenname tarii milkaa'uu dandeenya. Yoo achi hin taane immoo akka nama muka yaabuu malee bu'uu hin beekne tarii yaabee keetti of gadhiisuu mala achi kufee du'uu mala kanaaf kennaadha jedhee nama nana. Yaa kanaafan siin jedhee lallaale kennaa rabbiiti jaalaltis bultiinis dhuguman siin jedhe namoonni wanti rabbi keessa hin jirre
milkaa'ina hin qabu. Deemee bakka itti feel godhuun isaan oolu. Yoo rabbi keessa jiraate immoo wanni kamiyyuu yoo dhufe yoo raase homtuu maan ta'u. Hinaaffaan hin jiraatu. Real love jaalala dhugaa ka jennu beektaala. Ciqiin nama waliin nyakkisuun kun hin jiru. Wal shakkuun hin jiru. Walitti naafuun keessa hin jiru. Full waan hundumtuunu perfect taata. Perfect jechuun walitti hin buutu jechuu miti beeki. Namni waan takka irratti qodaan meeshaan bar walittuu ni buuti. Otuma wal bira jirtu walitti ni buuti. Sun kabiraati. Laayifii keessatti gaafa dhuftee waliin jiraattu wantoonni siyaarsan si mufachiisan jiraachuu malu. Garuu jaalala isa sirrii taanaan mufiin sin gidduutti uumamuun yeroo hundumaa haappii gammaddaniiti kan walitti taasoftanii alaalayyuu jiraataniyyuu miira gammachuuti miira wal yaaduuti malee miira walitti naafuu wal shakkuu akkasiin godhiin asin ta'ini jedhanii hin qabaatuun. Garuu ammallee waan sitti himu just namni gaafa alaalaan teessee walitti taasoftuu fi gaafa qaamaan wal argitu gargari. Biqiltuullee osoo hin argee, dooktorillee osoo hin argee kanuma ishee gorsa. Osoo kana dura laqaamaan wal argitanii wal beektanii face to face even teessanii shaayii buna waliin dhugdaniittu ta'e ilma namaa kana hin bartaan. Amma tokko jira haala isaa miira nama sanaa hubachuu dandeessa. Garuu waliin argine keessa sadakkeessadhu waliin argine wanta wal beektanii jiru. Eenyu hiree kee akka ta'e dhuguma milkooftamoo hin milkooftu ammarra dhaabbattee wanti beektan jiraachuu dhiisuu malaan. Beeki gaafa laala waadaan afaanii kunuu cabuu dandeessin innaa walitti dhufte. Nama guyyaa 2-3 osoo wal bira turte wanta argitu baay'een jiraachuu malaa beeki. Jireenya kee keessatti imagine maajikii sitti ta'an baay'ee jiraachuu maluun. Kanaafi waan amma lolaan jalqabe lolaan goolabamuu mala garuu immoo rabbi jijjiire waan gaarii ta'uus danda'a. Namni innaa tokko akkami na jalaa namni liqiini nam bahiin of jaalattummaa dhala namatti ni naafta taanaan dhuguman siin jedhaati nama sana toon ta'in of jaalattaan. Atillee nama tokko dubartiin takkatti ni naafaa jirta yoo ta'e yoo ishiin bareedina ishii sana namni na jalaan laaliin jettu yookiin itti loltu akka ishiin uffattee miidhagdee baatu hin feetoo ta'e of jaalatta malee ishiin jaalattuun. Konfarti zoonii kee eeggataa jirta malee konfarti zoonii ishii eegaaf hin jirtu. Ishiinis immoo yoo ati shamarran takka maqaa ishii dhooftu yookiin waliin haasoftu yookiin dinqisiifattu yookiin waan takka jira miti. Akka namni siin ilaalle siin fa'aa akka namni maqaa kee hin dhoofne akka namni yoo karaatti si arge nagaa siin gaafanne barbaadde yoo ta'e of jaalatti malee siin jaalattu. An naman jaalladhu nama kooti jedhee itti amanu habidadhu 100% kiyya jedhee murteessee jechuudha. Abbaan fedhe yoo ilaaleyyuu anatti yoo namni namaatu maqaa isaa dhahee leellisu yookiin hin bareeda yookiin proudin itti ta'uu qaba bakka nama kiyya waan ta'eef ittiin boonuu qaba gammaduun qaba miirri gammachuu natti dhaga'amuu qaba. Akkuma nufii konnaa dubbadhu innaa mul'atu akkas firii ta'uu namni kiyyas akkuma kookanaanaa walitti gammadaa ta'e firii ta'ee jiraachuu qaba malee itti naafuu cinquu dhiphisuun hin jiraatu. Kanaaf namni egaa ilaale habjuun akka abbaan hiikkatetti. Ati garuu yoo ciqiciqee sun inaaffaan sun hin jirre waan si jaalattu iyyuu sitti fakkaachuu dhiisuu malaagaa gaafa ishiin sitti iyyite si loltu sanaayyuu walaphee keessaa waan sitti dhaga'amu qabda. Kanaafuu namoonni tokko jaalala sirruma akkuma ta'etti inaaffaan yoo hin inaafne yoo lolle yoo maal hin taane naaf hin galu nan jaalatu jedhanii namoonni ibsan jiru. Namoonni immoo sana hin feenes jiraachuu malu waan ta'eef akkuma bifti keenya gargar ta'e haalli fedhii keenyaas yaadni keenyaas gargari. Garuu akka obboleettii fi akka nama waan xiqqoo tokko beekuutti dhaabbattanii otoo filaaltanii gaariidha. Amma miira ho'aa sana keessaa bishaan dhugaa. Bishaan wallolas miti bar mee dhaabbatnee of ilaallee jettee san booda mee qaamaan wal argaame. Wal argaatii mee walitti taasifame yaada wal jijjiira. Jaalala dhugaas haa ta'u kan obbolummaas haa ta'u namni wal taa'ee communicate wal godhee waliin haasee waa murteessee waan tokkotti seenuu waan tokko garuu wanni qilleensa irratti kun xiqqoo ishiin ulfaatti. Saayikoo walii miidhuudhaan ilaali. Miidiyaa irra jirtan immoo otoo keessa ta'ee
dadhabina kashis wal baaftaniif tammoo hundumtuu hir'ina atis peenii kee yoo kun akkas ta'e hin danda'u jetta ishiinis yoo kun akkas ta'e hin danda'u jetta ilaali mee karra baname kana xiqqoo ishii otoo yaaddanii gaarii natti fakkaata ishiinis miidhamuu hin qabdu warri namni biraas xiiqii keessa galuu hin qabu atis miidhamuu hin qabdu garuu walitti dhuftanii immoo moor walitti qooma otoo haasoftanii wayyuu. Meegaa walitti dhufuu fi har'a doktor fa'aa jarri Mubaarik tokko fa'aa gidduu galuu barbaada fakkaata inni. Horii deebii barbaade qashte. Mubee waan irraa qabame fakkaata har'a miti waggaa 2 dura irraa qabamuu eegalee. Mubeen kan Mubaarik Musammaa. Yoo jettu inni doktor jaalatu. Isaan baay'ee walloo ammallee sirriitti walitti hin jiru mubeedhaan dhugaa dubbachuuf waggaa 2. Oh my god. As jalatti waa barreessaa jiru bara mubee dhaqee amma jedhaa jiru dhugaa dubbachuuf qalbiin na taayyuu hin jiru. Achi immoo deemnu. Mubee faana jiraa? Achi deemnu. Inni namaa dabbaasaa hin deemne. Hin dhaqna achi dhuftaa walumaa gala dhugaa akkuma sitti dhugaa dubbatte achittis dhugaa nuun kaa'e gara gama lamaanuu ilaali. Amma mubeen gastii banee jiraare. Achi jira jedhaa jiru bara sitti Mubaarik deemee achi jira waa dubbataa jirudha. Doktor walii immoo. Doktor faana wajjin haasaa jiru. Qoy ka biraan ani ilaala. Okay, best jira. Okay, kan mubee qoyme. Laayivii ni qoy. Yaa Dr. Biiftuutu mana Dr. Biiftuu jira ni kaa. Gastii jiruu? Manni Dr. Biiftuu mana banteetti Mubaarak namni biroollee hin jiran nama baay'eetu jira baay'isawee isaa fi ishii qofaa miti. Okay, mubeen barqaataa irra marmaaruu eegalee bar. Nan arga bar. Miidiyaan siin harka ture nan arga. Maal rakkoo qaba amma jar lamaan gidduu hariiroo jiru amma ati ishiin amanta taanaan isheen hin deemtu jettee miti? Hin deemtu garuu mubeen kun irra marmaara bara erga waggaa 2 miidiyaan siin harka irra keessumayyuu. Waa milkaa ari'atamma yoo suma birayyuu rakkootu jirti qorataa tumtuuf shakkaa jirta. Mucayyoon naafana barsiiste bar. Isi kainaffaa sana mi'a tumti dhiisime ishiinu silaaltee dhiisti. Nambari barsiiste. Yoo dhiiste ati fayyaalessa yoo taate maaf hinaafuu dhiiste hinaaffaadhaan hin ibsamu an akkasittu sina manaa sitti sinnaaf akka barbaadde ta'e jedhiitime meeshumaafuu dhiisi. Garuu ishiin ila maal jette atamma otuma waan ni fedhe oh my god mubee what? Guys ana kana inimu. Mubeen bari akkamitti deeme beektaa? Gaafa duraayyuu. Wama hinaaffaa kana jaarsummaa dur waggaa 2 jaarsummaa wama akka jaarsummaatiin dhufee walitti nu araarsee ka'e achafuu barbaade sii galee. Okay. Dhufee nu araarsee ka'e achafuu barbaade sii galee. Atamma ati fi ishii walitti haasa'an jirtanii? Walitti sitti menture bara walaloo kaleessa maxxanfame sana kaastu malee walitti hin deebine. Okay, biqiltuun immoo walaloo sana hin kaasuu jetteetti. Isin immoo hin kaasu waan inni itti dadhabee hojjedhee hin kaasu jette. Isheen dhumatee jira gosti mubeef kenneera isheenis accept gooteetti jedhu maal jetta kan? Ani waaqatti kadhachuu ta'a. Yookaan haa kenni yookaan ol fudhuun jedhaan yoo koon taane. Eeka. Guys, kan mana mubeef osoo hin dhaga'in natti tola waan isaan haasaa jiranii garuu salphaatti harka kennattee yaanne si jaalatte erga ta'e. Si jaalatte erga ta'e akkamitti namni biraa dhufee sirraa fudhatare amma laali wal jaalattu. Miira keessa jirti an amma miira koo hinaaffaan qaba naa hubadhu waan jetteef takka nan hubadha. Haa ta'u garuu akkuma tamma jette jaalalli kennaadha.
duuka fiiganiif akkas ta'eef miti. Kanaaf yoo koo taate kootuma yoo koo hin taane immoo koo miti. Kanaaf waan koo hin taane yoo koo hin taane koo miti duukan caccabu yoo kooti ta'e immoo siin ofiif deebiti yoo deemte jechuudha. Eessa yoo adeemtu ofiif deebiti. Illee murtoo tokko dhuguma jetta. Kennaniiru gaayis dhiisaa haasaan keessan kun naa ta'an jiru. Dhuguma kennaniif moo? Laalaa gosti hin kennanu. Amma gosti akka ittiin kennine obboleessa siitiin guyyaa waliin haasaa oolla tokko jedhe. Maatii siitiin quba wal qabna. Maatiin si akka ilmoo ofiitti na jaallatu. Gosti jarri jedhanu gosuma hiriyoota si bakka namuma ittiin dhiyaanne kana yoo ta'e kun immoo bakka hin bu'anu sii galee. Namni kaan akka fedhe hagam dubbatee natti hin dhaga'u maaliif maatii siitu jaalala wayinaa qabu ana akka ilmootti na jaallata obboleewwan si jechuudha. Kanaaf akka biraatti. Amma gaaffii tokkoon isaan gaafadha warra odeensii. Achi deemtanii tas dhufaa jirtu moo eessaa fiddaniiti kan ammas hin barreessitan? Tole jetteetti hin talti. Tole jettee aksepti goote deemteetti. Akkas taanaan qorataan deeggara. Qorataan yoo kiyya taate hin dhufti. Yoo kiyya hin taane immoo achumaan haftii jedheera. Yaa dhuguma ka dirqamaan nama tokko hin jaalatta malee dirqamaan ofitti ta'e biratti tursuu hin dandeessu. Boruma deema. Yoo onneen isaa si bira hin jiraanne inuma deema. Abaaboo tokko guutame istii tapha kanallee taphanna wajjin. Ajaa'iba! Diddeetti jedhaan. Tole jechuu jirti. Isaan ilaalla wanti sii galuu qabu mooneeti. Garee lamatu jira. Gareen tokko garee anaaf isii walitti jaallatutu jira. Gareen tokko immoo garee anaaf biqiltuu walitti jaallatutu jira. Sii galee? Gareen anaaf biqiltuu walitti jaallatan. Gareen anaaf biqiltuu walitti jaallatanu isii fana walitti hin jaallatan. Gareen isii fana isiidhaaf ammoo walitti jaallatanu anaaf biqiltuu walitti jibbu jechuudha. Garee lamaan kanatu walii galtee hin qaban. Koomentii jalatti waraana guddaatu jira bar. Waraana guddaa deemaa dha. Tole jechaan jirtu tole jetteetti fudhateera waa meeqa barreessuun gaas mee dabiliidha guutaa. Garuu ati amma rabbumatti kennee dhiisi. Wanni guddaan ati onnee jaalala qabdu borullee kan rabbi siif qoodee numa simataa beeki. Ati yeroo hundumaa hin simatta. Garuu onneen wal bira hin jirre borulleen wal bira hin turtu beeki. Yoo qixa wal hin jaalatiin ati irra caalchiste jettee tadheen gadda. Ani baay'ee caalee jaaladhee namni sun naan gadi jaalata taanaan anaadha miidhamaanii jetteetta. Garuu wanni rabbi irraa sii ta'e immoo sin hanqatu. Akkuma immoo dura jette ofitti himte deemtullee eessayyuu dhaqxu na jaalatti. Dabarsitees nan kennitu hin dhuftii jettee. Akkasii of amansiisuun gaariidha. Garuu amma biqiltuun amma viidiyoon sun sirrachuudha qaba. Otoo jiraatte gaarii ture. Boramma biqiltuutti nan barreessa. Qoy biqiltuun hin fidna. Amma tarii laayivii jirti ta'uu danda'a. Biqiltuun jirti mee qoy nan laala. Mee ilaali hin fidna. Yoo danda'ame dooktorii nama cinqaa dhugaa dubbachuu. Biqiltuun jirti garuu nama wajjin jirti. Dooktor Abdussee fa'aa wajjin jirti biqiltuuni. Qoyna fida. Tabarra jirti garuu in harkisnaa qo'ee eegnetu. Biqiltuun Abdussee bira jirti. Ijoolli garuu faxxaanyi akkama faxxantu dhugaa rabbina kolfisiisaa jirtani. Ariitiitti deemanii biqiltuun eenyu faan akka jirtu arganii dhufanii fi ariitiin itti deemanii immoo dooktor maal akka haasaa jirtu fidanii asitti naa barreessan na ajaa'ibaara dhugaa rabbi. Bakka. Anata amma xiqqoosi maal seete? Kaleessa dheengadda wajjin seenne wanta ta'e irratti mari'annatu.